ايش تفهم معي تمام؟ اسمع الأب على بالك. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoonni qe'ee TV kun YouTube chaanaalii Bilillee TVdha. Warra YouTube chaanaalii kana haaraa taatan YouTube chaanaalii kana subscribe, video kana immoo like gochuudhaan miseensa YouTube chaanaalii kanaa ta'an isinin jaa. Har'as viidiyoolee garaagaraa nama bashannansiisanii fi nama bohaarsuu danda'an garaagaraa isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoon tokkollee yoo isin bohaarsee jiraate isin immoo YouTube chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeettiin isin dabarsaa. Hamma xumurattu na waliin tura. Hello. Hirriba gaaf kaatan mucaa kana dhugaa afeeruu qabda. Foon afeeruu qabda. Saayiba hanga inni ilkiidhaan si nyaatu ati sirrirratti eegda. Bakka mannas bira jira. Koota. Hazino? Zino. Abashiti. Ana saddaa keessan. Hey. Rabbis ni aken. Maali abbo kadhattuu gurtee dhufte jaarsa jedhamu. Atta jaarsa. Kamaan no kadhat. Maal jira na rabsisata. Jaarsa dabaladhu ko jennaan bi jaarsa dabaladhe dhufe. Isgaabra gaashe ያለኝ ሰው ነኝ ለደርግ የተዋጋ ማን አተም ቤተኒ እኔ ኦሮምኛ ማላቅ መስሎክ ነው ፈጥኖ ይችላል ነው ጉርጉራስን እንጀራር ነው ጋሼ እኛው ሚስት ለዚያም ብትዝሩ ሸበላ ጸጉሩ ራሱ መረጥ ዘማዋ Biroo bakka ati bakka dhiisuu qabda. Abbaan ishiitti didee jira. Tabiraa laaladhu tanuma siin jira. Jalli makanya sana kaltan. Basmam kudus, basmam. Mahal tuksi sana ante muca. Mucaan daa'ima wayiitii jechuu jira gaafas biroo. Gaafa isaan seenaa biraa keessa jiran inni. You serious? wanni tuni biyya teenya qofa moo biyya hunda gaafa ijoolleedhaa gaafa qaraanu barsiisonni maarkii 10 qabaa jedhanii tafiriija qabdus gobeensa fidaa itti tajaajilatti gurgurtu barsiistuun finnee dhufna. Kaanillee kan mana ijaaru jiru haada fidaa jaa qabxee 10 isinii qaba finnee dhufna. Gaaza fidaa jaan finnee dhufna. Inumaa gaafa garii qillee habba takka fidaa jaan finnee dhufna. Yoom qaraanii nuti yoo ilmaanuu qaraasifannee malee. Baadiyyaafatti warri baratan dhageera waan akkanaa boqqolloo fidaa maal fidaa biroo waa hedduu fidaa jaaniin qabdiidha. Dubarru muriin soddoma seentanii. Hayyee haranyo jinjira. Wobitti. Salima wobitti akkam? Jirra galata rabbi. Jiraadhu gaafa tokkoon si gaafadha. Yeroo baay'ee qoosaa bareedaa tokko edaloo namaatiin walaloo mataa keetiin hojjetta. Isa moo baay'ee jaalladheera. Mee isa kan akka hojjettuuf maaltu si kaase? Ani baay'ee qoosaadhuma barreessuu waan hin jaaladhuuf. Edaloo namaa fudhadhee irratti hojjedhaan. Waanuma barreessuu danda'u kan hojjechuu eegale malee wanti biraa wanti na kaasee hin jiru. Waanuma jaallattu fidhaa jiru. Ayyee namatti tola. Meeshaa keessaatii qoosota ammaa hojjette keessaa kan baay'ee jaallattu tokko jireenya. Kan hin baay'ee jaalladhu jiraate qoosaadha. Dubarru muriin soddoma seentanii otoon heerumiin kan mana teessanii homaayyuu hin qabnu nuti dhaamsa biraa maatiif kaffalaa birrii mana kiraa kan jedhu kana baay'een jaalladha maasee. Baay'ee namatti tola. Galatoomi. Dubartoonni umurii 30 seentan kiraa manaa warra keessaniif kafalaa jaamaa jira. Ani jennu. Akkuma argitan mucaa kanaatu jira. Ani jennu. Lammii gooftaa koo. Laal mana yaalaatti niitiin tiyya dahumsaaf deemti nama bira buluutu dhabame. Dhaqi bira naa buli maali. Haruma naa rakkadhu. Ati hin deemtu? Ani hin dhaqu ani kaa. Maaliif? Ani hin dhaqu ati bira dhaqiitoon naa bulii. Jechuun ati maal taatire? Ani homaan taane achi buluun nan hin barbaanneef dhaqi kaamee yennaa. Suureen kiyyoo ishii gatee san deemare. Ishii ana bira bulti rakkoon qiyyaadiin ishii. Bira bulti? Ati ishii bira buluu. Ishiin gargaara. Dhaqi gargaari. Dhaqi adaraa. Ishii. Gowwummaan lammii bakka qixaa baatee jirti bakka lammii. Wanti kun booda sitti bareedu dhugaa sitti hin ta'in lammii. Natti tola. Booleen ani asaambusaa nyaachaa qabsaa fi akkas gaafa bareedu natti tola. Mootummaan ilaalcha addaatti kenne gaafa akkas bareechuu na gammachiisa. Ittan qabsaa. Asaambusaadha nyaadha. Zayitii gubataadha na gube. Cangwaarraa kootu dhukkubsate.
dhugaadha natti tola. Bu'aa qabsoo koo. Gaafasi sulultaa dhistan, burraayyuu dhistan, sabbataa dhistan, boolee yaa boolee. Oromoo maaltu tuqaree ijoollee gaafa jettan natti tola. Na boonsas. Cagbaarraa koo qabsoo guddaa. Asaan busaa nyaachaa. Burraayyuu ta'anii xibsiif qiqqilii nyaachaa. Bifina kana ramaati jechuu mannaa. Boolee ta'anii asaan busaa nyaatanii qabsoo bu'aa cululluqaa akkasii fiduun. Guddoon tunniidha. Akkasii. Raachuun Finfinnee ittiin qabsaa'ee cagwaarraa kiyyaatti na dhukkubee yaa jira. Abus itti haa tolu raachuu. Mee warroonni raachuu jaallattan viidiyoo kana immoo laayik godhame. Bofa mi dhabbadhu mee halkan kana eessa deemtu? Halkan kana eessa deemtu? Ammoo viidiyoo tana amma postateetin akka namni hedduun na ilaaluun fedhee sanin mana manatti itti geessuu deema hunda warruma TikTok qabu hundattu. Mana manatti yoo geessite haalaan siree summeessan. Tummiileen takka ilaalamuu qabdi jeetiin mana manatti itti geessuu deema. Geessi baqa. Bakka tana itti geessee tabiraatis boru galgala itti geessina. Taate. Inni raaffatiin gaate akkuma har'a naan jette kana naan jee. Bakka taate ni geessina. Anis viidiyoota kan qabaa viidiyoon ilaalamuu diddee takka yuutuuba kanarratti mana manatti isinii fida. Erga viidiyoo kana ilaaltan booda itti aansitanii sallaaluu qabdanii. Saaba qayyate ammallee hin jijjiiramneeti. Akkamitti gammaa Infineeksii deemtaati? Ati gammaa Infineeksii maa? Maali koo naa yaaddu saaba qayyatiif saaba isaatu Infineeksii deema keessa jan koo. Anaa kanaa maal yaaddu sammuu tiitanaaf xiqqoo sammuu tiitanaaf yaaddu sammuun tiituu nu koo sitti hin dagamtu. Sitti haa dagamu. Argitee ana iPhone kiyya kanan qaba bakka maaliin gochuu danda'a? Eeshi itti fufimeeti immoo. Ijoollee buraa. Isma dhab alwil ruuhal quddus alla waahid. Kishimchifii ilkaan kishimchifii seexana fakkaatu. Seexana lagaa baatee fakkaatu sururii. Ayyuu gaaffiin gaafadhu hin jira. Maali fardi? Afur daalla. Manjiin kun maali? Gaaffii gamaan ture. Maqaan artistii kanaa eenyudha? Laattii himuu dandeessaa? Maqaa artistii kanaa? Maqaa artistii kanaa. Tuubaatidha. Tuubaak. Shilingii nantuma na seete. Kishimchifii ilkaan kishimchifii. Namni meemii kana ediit goote dhugaa hin dandeessaa garuu immoo akkatti nama arrabsuun hin ulfaatu bira. So guys viidiyoon har'aaf qabadee dhufe kana fakkaataa akka itti bashannantan akka itti bohaartan abdiin qaba. Viidiyoon tokkolleen isin kofalchiisee jiraate isin YouTube chaanaalii kana subscribe gochuu viidiyoo kana immoo like gochuun dagatinaa. Hamma viidiyoo itti aanu wal arginu nagaan naa turaa dhaamsa kiyyaa.